Ameerikaa fi Israa'el akkuma Tiraamp guyyaa kaleessaa riqichootaa fi bu'uuraalee keessan daaraa goona jechuun doorsise sana hojiitti seenanii jiru. Xiyyeeffannoon isaanii inni jalqabaa Onnee Diinagdee Iraan Odola Kharg ture. Harki wiirtuu boba'aan Iraan 90 Iraan gara addunyaatti ergamuudha. Har'a Odollittiin tun dho'iinsa gurguddaan raafamtee jirti. Ameerikaan kun doorsisa keenya hojiitti hiiknee bu'uuraalee keessan rukunneera jechuun of-jajuu eegalteetti. Garuu kasaaraam tarsiimawaa inni guddaan asitti eegalam. Israa'el waraana kana keessatti ulaa Hormuz jalaa miliquuf jettee meeshaa waraanaa ishee doonii fe'umsaatiin gara buufataa Imaareetii dabarsuuf yaalii gootee turte. Dooniin Israa'el kun meeshaa waraanaa ishee wajjin guutummaatti barbarooftee jirti. Wanti hunda caalaa Peentaagoon irraa seefi teekinooloojii Iraan akkamitti akka guddateem addunyaatti agarsiisee garuu haleellaa mootii galaanaa irratti raawwatamedha. Dooniin xiyyaara baattuun Ameerikaa USS Abrahaam Lincoln ulaa Hormuzii fi galaana Arabaarraa baqattee garba Hindii keessa dhokattee turte. Garuu Iraan misaayilota kruuzii humna galaanaa fageenya dheeraa fayyadamuun doonii guddittii kana dhoostee jirti. Bal'ina isaa qabannee jirra. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan ulaa waraanaa bal'aaf qindaa'aa kan Dambalii 99ffaa jedhamu jalqabbii duulaa waadaa dhugaa 4ffaa jalatti makuun ifatti labsan. Adannoo kanaan roobni misaayilota baalastikii, misaayilota kruuzii fi diroonota of ajjeesoo akka bokkaa arfaasaatti samiirra dhangala'anii jiru. Xiyyeeffannoon isaanii maal ture? Bal'ina isaanii dhageessu. Teheraan sagalee dippiloomaasii warra dhiyaa dhiphisuu fi onnee warra diddaa tokkummaan dhaabuun labsitee jirti. Iraan ofii isheetii qofa osoo hin taane siiqqeewwan diddaa ishee kanneen naannichatti tarreeffaman Hezbollah Libaanos, Huusii Yemanii fi finciltoota Islaamaa Iraaq waliin ta'uun Tiraampiif deebii kennuuf qopheessitee jirti. Yoo xumuraatti nu faana tursan iccitii bal'aan dhageessuun qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Egaa xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می توانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان Saatiin akeekkachiisaa pireezidaantiin Tiraamp kaayim halkan walakkaa ga'uuf osoo deemaa jiru Ameerikaa fi Israa'el obsaa fixatanii qeensa risaa isaanii dachee Iraanitti fiduu eegalanii jiru. Har'a kibxataa bila 7/2026 qilleensi Baha Giddu-galeessaa urgaa boba'aa gubatee fi dhiigaatiin faalamee jira. Garuu yeroo diinni Iraaniin lafatti rukunneerra jechuun abjootu Teheraan irraa deebiin dhagaame deebii biyya miidhamtee boossuun osoo hin taane deebii leenca madaa'im daangaa addunyaa cabsee diina isaa liqimsuuf haareetiin. Mee waraana har'aa kana isa dho'insaan eegalee madaallii addunyaa garagalchuuf deemuun ija xiinxalaatiin haa ilaallu. Ameerikaa fi Israa'el akkuma Tiraamp guyyaa kaleessaa riqichootaa fi bu'uuraalee keessan daaraa goona jechuun doorsise sana hojiitti galanii jiru. Xiyyeeffannoon isaanii inni jalqabaa Onnee Diinagdee Iraan Odola Kharg ture. Kharg wiirtuu boba'aa Iraan 90 Iraan gara addunyaatti ergamuudha. Har'a Odollittiin tun dho'iinsa gurguddaan raafamtee jirti. Dabalataan daangaa Iraanii fi Iraaq naannoo Abaadaan bakka humnoonni diddaa meeshaa ittiin wal jijjiiran jedhanii shakkanitti misaayila roobsanii jiru. Wanti hunda caalaa ulfaataa ta'e immoo naannoo Isfaan magaalaa Kaashaan keessatti xiyyaaronni diinaa riqicha daandii baaburaa rukutuun lammiilee nagaa lama galaafatanii jiru. Ameerikaan kunoo doorsisa keenya hojiitti hiiknee bu'uuraalee keessan rukunneerra jechuun yeroo dhaadattu garuu kasaaraan tarsiimawaa inni guddaan asitti eegalam. Iraan kana hundaaf maal deebiste? Ajajni olaanaan eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan ibsa ifaa gabaabaa garuu kan onnee masaraa White House dhiiksuu labse. Yoo Ameerikaan sarara diimaa keenya cabsite akkasitti itti fuftite deebiin keenya daangaa Baha Giddu-galeessaa qaxxaamuree diina barbaada jiran. Kun ergaa salphaa miti, kun akeekkachiisaa badiisaa addunyaati. Kanaan dura waraanni kun daangaa Faars galaana Arabaa fi Israa'el qofatti daangeffamaa jedhamee yaadama ture. Har'a garuu eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan tarsiimoo Araam kiyyoo addunyaa ifa godhee jira. Daangaa qaxxaamuruu jechuun maal jechuudha? Tarii buufataalee Ameerikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa jiran rukutuudha yookiin ammoo bu'uuraalee Ameerikaa keessoo dachee isheetti waraanuudha. Kun Ameerikaa qofa osoo hin taane addunyaa warra dhiyaa hundaa of eeggannoo guddaa keessaa galchee jira.
iccitiin inni guddaa fi Tiraampiin jilbeenfachiisuuf deemu garuu kutaalee ibsaa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan ittaanu keessa jira. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan akkas jedha. Bu'uuraalee diinagdee Ameerikaa fi michoota ishee akkasitti rukunnaa waggoota baay'eedhaaf boba'aa fi gaazii Baha Giddu-galeessaa irraa guutummaatti akka isaan dhaban goona. Mee kana xiinxalaa Iraan ulaa Hormuz cufnaa jechuurraa gara warshaalee boba'aa biyyoota naannoo hundaa barbadeessinaatti ceetee jirti. Ameerikaan Odola Kharg yoo rukutte Iraan ammoo warshaalee boba'aa Saawudii Aramkoo, warshaalee gaazii Qatarii fi bu'uuraalee boba'aa United Arab Emirates daaraa gooti jechuudha. Waggoota baay'eedhaaf boba'aan gara dhiyaatti deemu. Kun yoo ta'e warshaaleen Awurooppaa fi Ameerikaa ni dhaabbatu. Geejjibni addunyaa ni lamshaa. Diinagdeen doolaaraa guutummaatti ni diigama. Tiraamp riqicha baaburaa kaashaan yeroo diigu Iraan ammoo riqicha diinagdee addunyaa cabsuuf misaayila ishee qopheessitee jirti. Israa'el fi Ameerikaan of tuulummaadhaan misaayila isaanii dhukaasaa jiru garuu Peentaagoon keessatti hayyoonni waraanaa dhugaa tokko hubachaa jiru. Nuti riqicha rukutaa jirra, Iraan garuu madaallii addunyaa garagalchuuf qophooftee jirti. Ajajni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan kun qoosaa miti. Biyyi waggoota 40 ol uggura jala turte of dandeessee dhaabbatte yeroo dhiphattu qabeenya diinaa daaraa gochuuf dandeettii misaayilaa fi diroonii guutuu akka qabdu kanaan dura mirkaneessitee jirti. Halkanarraa halkan dhiigaa fi ibiddaati. Ameerikaan Iraan duubatti deebifna jechuun ibidda qabsiifte. Garuu ibiddichi qarqara dhabee boba'aa addunyaa guutuu liqimsuuf labobaa jira. Addunyaan amma misaayilonni eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan warri holqa gaarreen Faarsii keessaa dhuka'uuf ajaja eegaa jiran ufataalee Ameerikaa fi boba'aa galoo galaanaa Arabaa akkamitti akka ibiddatti makan ija raafamaatiin eegaa jirti. Tiraamp bara dhagaatti isin deebisna jedha. Iraan garuu warri dhiyaa boba'aa malee akkamitti akka bara dhagaa keessa jiraatu nutu isin barsiisaa jettee jirti. Waraanni dhugaan amma eegalamee jira. Samii dukkaneessaa fi dachee dhiigaan jiidhee kanarraa har'a haala kanaan dura addunyaan argitee hin beekneen yeroo masaraa White House keessatti pirezidaantiin Tiraamp bu'uuraalee diinagdee Iraan rukunneera jechuun of jajuutti Teheraan irraa deebiin dhufee deebii biyya jilbeenfattee osoo hin taane deebii leencaarii madaallii addunyaa garagalchuuf keetii. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Baha Giddu-galeessaa keessatti banan har'a daangaa waraanaa idilee cabsee gara waraanaa hargansuu diinagdee addunyaa kutuutti ce'ee jira. Meetaatee seena qabeessaa fi onneen warra dhiyaaraa siqanaa haa ilaallu. Har'a eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan duula waraanaa bal'aa fi qindaa'aa kan Dambalii 99ffaa jedhamu jalqabbii duulaa waadaa dhugaa 4ffaa jalatti makuun ifatti labsan. Dhaadannoo amantii fi murannoo agarsiisuun roobni misaayilota baalastikii, misaayilota kruuzii fi diroonota of ajjeesuun akka bokkaa arfaasaatti samiirra dhangala'an. Xiyyeeffannoon isaanii buufataalee waraanaa qofa miti. Yeroo kana xiyyeeffannoon inni guddaan onnee diinagdee Ameerikaa fi Israa'el ture. Iraan tarkaanfii kana kan fudhatteef Ameerikaan warshaa pitirookeemikaalaa Iraan kan naannoo Asaaluyee jiru rukutuu isheetii fi Iraan ija qofa osoo hin taane warshaa fi warshaa labsitee jirti. Iccitiin dhohiinsaa irraa fi inni Ameerikaa dhiphisee asitti dhufa. Iraan guutummaatti warshaalee pitirookeemikaalaa gurguddoo fi bebbeekamoo Ameerikaa kanneen Saawud Arabiyaa naannoo Jubeelii fi Ju'eeyimaa keessatti argaman barbadeessitee jirti. Kaampaaniiwwan gurguddoon addunyaa kanneen akka Exxon Mobil, Dow Keemikaalii fi Sadaraam qabeenyi isaanii daaraatee jira. Kuni dhukaasa qawwee miti, kuni kallattiin doolaara Ameerikaa waraanuudha. Kaampaaniin Ameerikaa eessayyuu yoo deeme akka nagaa hin qabne mirkaneessee jira. Garuu dhohiinsi kun lafarratti qofa hin dhaabbanne gara galaanaa gadi fagootti tarkaanfatee jira. Israa'el waraana kana keessatti ulaa Hormuz jalaa miliquuf jettee meeshaa waraanaa ishee doonii fe'umsaatiin gara buufataa Korfaakaan Imaareetii dabarsuuf yaalii gootee turte. Garuu iji basaasummaa Iraan kana dursee arge. Dooniin Israa'el kun meeshaa waraanaa ishee wajjin guutummaatti barbadooftee jirti. Kun ergaa dhaawaa biyyoota naannoo akka United Arab Emirates dabarsedha. Eenyumtuu Ameerikaa fi Israa'el daldala waraanaatiin yoo gargaare dacheen isaa fi galaanni isaa iddoo dhohiinsaa ta'a. Wanti hunda caalaa Peentaagoon irraasee fi teekinooloojii Iraan akkamitti akka guddateen addunyaatti agarsiisee garuu haleellaa mootii galaanaa irratti raawwatamedha. Dooniin xiyyaara baattuun Ameerikaa USS Abrahaam Lincoln ulaa Hormuzii fi galaana Arabaa irraa baqattee fageenya guddaa garba Hindii keessa dhokattee turte. Garuu Iraan misaayilota kruuzii humna galaanaa fageenya dheeraa fayyadamuun doonii guddittii kana dhoostee jirti. Galaana fagootti yoo baqattan illee misaayilii keenya ija qaba, harki keenya isin qaqqaba jechuun of tuulummaa Ameerikaa garba keessatti awwaaltee jirti. Iraan waggoota dheeraaf biyyoota Arabaa naannoo ishee jiraniif
ollummaa gaarii jettee obsaan tarkaanfii isaanii irra darbaa turte. Har'a garuu obsisuun dhumee sararri diimaa haqamee jira. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan ifatti labsanii jiru. Imaammanni ollummaa gaarii dhumatee jira. Kanaan booda biyyi kamiyyuu Ameerikaaf buufata yookaan daandii yoo eeyyamte bu'uuraaleen dinagdee isaanii guutummaatti ni barbadaa'u. Tiraamp yeroo doorsisu Iraaniin gara bara dhagaatti yookaan Stone Age'tti deebifna jedha. Har'a eegdonni warraaqsaa Iraan deebii lafee cabsuu kenneefi yoo Ameerikaa fi michoonni ishee maraatummaa isaanii kan itti dhufan nuti ammoo bu'uuraalee boba'aa fi gaazii naannoo kana guutummaatti barbadeessine. Ameerikaa fi Awurooppaa waggoota baay'eedhaaf boba'aa malee akka hafan goona. Kun akeekkachiisaa dinagdee addunyaa dhaabuutiin yoo boba'aan biyyoota Arabaa gubate warshaaleen warra dhiyaa ni dhaabbatu. Daandiin xiyyaaraa fi doonii addunyaa ni laamsha. Waraanni kun amma waraana idilee miti. Iraan namoota nagaa hin tuqnu garuu yoo diinni keenya bu'uuraalee keenya tuqe nutis bu'uuraalee isaanii hundumaa daaraa goona jechuun seera waraana haaraa baaftee jirti. Ameerikaan yeroo qabeenyi ishee boba'u, Israa'el yeroo dooniin ishee dhidhimtuu fi Tiraamp yeroo doorsisni isaa dinagdee addunyaa gubuuf deemu argan dhugaa tokko liqimsuuf dirqamanii jiru. Iraan biyya ugguraan jilbeenfachiisan osoo hin taane biyya yeroo dhiphattuu dinagdee diinaa dhiiksitee addunyaa jilbeenfachiisudha. Har'a kibxataa ebila 7/2026 pireezidaantiin Doonaald Tiraamp namicha of tuulummaa fi aariidhaan boba'u masaraa isaa keessa taa'ee akeekkachiisa xumuraa kennee jira. Garuu seeraan irraa deebiin dhaga'ame deebii biyya sodaattee jilbeenfattee miti. Deebiin isaanii sagalee dippiloomaasii warra lixaa dhiphisuu fi onnee adda diddaa tokkummaan dhaabuu ture. Iraan ofii isheetii qofa osoo hin taane gareewwan ishee kanneen naannicha jiran Hizbollaa Liibaanos, Huusii Yemanii fi finciltoota Islaamaa Iraaq waliin ta'uun Tiraampiif deebii jabaa kennuuf qopheessitee jirti. Mi'aala kana waraana har'aa kana isa dhoo'insaan eegalee madaallii addunyaa garagalchuuf deemu walqabsiisuun haa ilaallu. Tokkoffaan Hizbollaa qara eeboo fi dukkanaa Israa'elidha. Hizbollaan inni waggootaaf simbira qilleensaa Israa'eliif dhukkubbii mataate waraana kana keessatti dirree jalqabaa seenee jira. Yeroo Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti boombii roobsan Hizbollaan kibba Liibaanos irraa guyyaatti misaayilaa fi diroonii 60 hanga 100 ol Israa'elitti dhukaasaa jira. Wanti hunda caalaa ajaa'ibaa kaleessa ebila 6 Hizbollaan Iraanii fi Huusiin qindoomina tarsiimoo sadarkaa olaanaa agarsiisanii jiru. Misaayilonni bakka garaagaraa sanadan irraa ka'an fageenyi isaanii garaagara ta'us yeroo tokkotti samii Israa'el seenuun sirnatti saam ayirandamii burjaajessanii jiru. Yoo Tiraamp har'a galgala buufata ibsaa Iraan rukute Hizbollaan maal godhaa gaaffii jedhuuf ajajni ifaadha. Dukkanaa fi dukkanaa Hizbollaan misaayila isaa isa qulqullina olaanaa qabu fayyadamuun buufata ibsaa, buufata doonii fi buufata xiyyaaraa Israa'el guutummaatti barbadeesse Tel Aviv fi Haifaa dukkana keessa galchuuf qophiidha. Lammaffaan Huusii Yemen hudhaa ujummoo addunyaati. Huusiin gootonni Yemen waraana kana keessaa suuta seenanis iddoo isaanitti rukutaa jiran onnee diinagdee addunyaati. Harki keenya qawwee irra jira jedhanii kan labsatan gareen Huusiin yoo Tiraamp tarkaanfii fudhatee ulaa Baab al-Mandabeef galaana diimaa guutummaatti cufuu dandeenya jedhan. Ulaan Hormuz Iraaniin ulaan Baab al-Mandab ammoo Huusiin yoo cufame maaltu ta'a? Daldalli boba'aa fi meeshaa addunyaa guutummaatti laamshaa. Gatiin boba'aa samii tuquun dinagdeen Ameerikaa fi Awurooppaa kufaam. Tiraamp mootummaa Iraan kuffisa jedhee waraana eegaleem garuu tarkaanfiin Huusii kun ofumaa Tiraampiin teessoorraa kuffisuu danda'a. Sadaffaan finciltoota Iraaq qabrii buufataalee Ameerikaati. Iraaq keessatti mormitoonni Islaamaa waraana lafoo fi dhiyoo Ameerikaa waliin gochaa jiru. Baatii bitootessaa keessa qofa loltoota Ameerikaa du'an keessaa walakkaan harka garee kanaatiin kan ajjeefamanidha. Isaan diroonii fi misaayilaan buufataalee Ameerikaa kanneen akka Erbilee fi daangaa Sudaanii fi Iraaq guyyaa guyyaan rurrukutaa jiru. Yoo Tiraamp har'a galgala tarkaanfii fudhate gareen kun tarsiimoo buufataalee dhabamsiisuu hojiirra oolchuun kana jechuun karaa dhiyeessii loojistiikii Ameerikaa kukkutanii buufataalee isaanii waraana dhukaasaa walirraa hin cinne haguuguudha. Dabalataan gareen kun warshaalee boba'aa galoo galaana Arabaa, Saa'udii fi United Arab Emirates rukutuu danda'a. Kunis dhiibbaa dinagdee Tiraamp irratti dachaa godha. Walumaa galatti har'a galgala gareewwan 20 daandii Daahiyaa Beerut irraa hanga gaarreen Sa'aadaa Yemen akkasumas gammoojjii Ambaar hanga Tiraanitti qawwee isaanii hidhatanii quba isaanii furtuurraa kaanii Tiraampiin eegaa jiru. Ameerikaan samiirraa boombii roobsuu dandeessi. Garuu Iraanii fi michoonni ishee dacheerraa bishaanirraa fi dinagdeerraa deebii adhaawaa kennuuf qophooftee jirti. Tiraamp Iraaniin gara bara dhagaatti deebisna jedha. Garuu gareewwan diddaa kun har'a addunyaaf waan tokko mirkaneessaa jiru.
yoo ibsaa keenya dhabamsiiftan nuti ammoo ifaa dinagdee fi nageenya warra dhiyaa guutummaatti dukkaneessinaa. Waraanni kun amma lola meeshaa qofa osoo hin taane waraanaam eenyutu injifataa sadhumaatiin addunyaan hafuura qabattee dukkana halkanii har'aa keessaa ifa misaayilaam eegaa jirti. Egaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolaamaa kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.